Iyyoyyaa ashama harka fuunee ilmaan Oromootaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kan jaalalaa kan kabajaa sana qabu isiniin jecha arraan tana yaada tokkoon qabadhee isiniin dhiyaadhee jira. Yaadni sunis maalidha jettan akkuma beekamu guyyoota darban torbee darban keessatti cidha Nasrii Aanuleetii fi hawwii sanyii Jawaar Mohaammed irra turuun keenyaan yaadatama. Akkasumallee sababa qophii saniitiin wal qabatee achi asis guyyaa cidhaati asittis akka isaa ta'ee namoota muraasaan aktiivistii Hamzaa Hussein Ali akkasumallee Nasrii Aanulee akkasumallee Mohaammed ibn Jaziira isaanii wajjin namoota ganaatii wajjin bakka tokko teenyee irbaata nyaachuuf mana wayii seennee turre. Gaafa mana san seennetti tasa ta'ee laayivii ture laayivii haasaatiin turre. Osoo laayivii haasofnu irratti tariiti manni yeroo kana keessatti akkuma beekamu biyya Imaaraat keessatti mana nyaataa Oromoo kophaatti hin jiru. Manni nyaataa kan jiru waggaa dheeraa keessatti biyya Imaaraat keessatti magaalaa Dubaayis, Shaarjas, Ajmaanis bakka hunda dabalatee jechuudha. Mana nyaataa warra Habashaatu ture. So uummanni Oromoodha yeroo dheeraa kan fayyadamaa ture warra Habashaa kanarraa fayyadamaa ture. Akkasumallee akkuma osoo jennu nafxanyootaa fi silxee Guraagee fi kan adda baasneetiin beekna sirriitti. Itoo akkasitti beeknu mana silxee tokko yoo seennu alaabaa Itoophiyaa warri silxee akkuma beekamu silxees Guraagees sabni biraatis alaabaan isaan ittiin biyya kanatti beeksan alaabaa warra intinisanii. Tasa ta'ee dugda duuba keenyatti baakgiraawundii keenya irratti girgiddaa irratti alaabaa tokkotu argamee ture. Sababa alaabaan sun argameen irraa namoonni baay'een koomentii jalattis ta'ee suuraa keenyas iskiriinshaat godhanii gadhiisaatiin turan. Nuti kan amannu ofii keenya Oromoo ta'uu keenyatti amanna. Alaabaa keenyas ni jaallanna. Garuu namallee tuquu hin barbaannu. Haa ta'u immoo nuti hanqina irraa kan ka'e mana Habashaallee kan seenne mana nafxanyaa seenneeti miti. Warra gumaa hin seenne nuti. Yoomiyyuu taanaan warra gumaa seenee nama waa nyaatullee miti. Warra gumaa seenee nama irbaata isaan irraa fayyadamullee miti. Isaan irraallee waan tokko warra fayyadamullee miti. Garuu namoonni tokko sababa alaabaa san dudduuba keenyatti arganiif aktiivistoonni Imaaraatii mana Habashaa seenanii alaabaa Minilik. Namoonni baay'een suuraa Minilikiitiif waan garaagaraa kaasanii karra maxxansanii gadhiisan jiru. Yaa Oromoo waan hin taane dhimma hin taane ajandaa godhannee warra duuluun hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni tokko aktiivistoota keenya namoota baay'ee dabalatee biyya Imaaraat kana keessa warri jiran warri maqaa alaabaa sanaatiif jecha mana isaan seenanii nyaata tokko kan fayyadamneetu jira. So nutis akkasuma turre jechuudha. Nyaata san sababa alaabaa san arginuuf nyaachuu hin dandeenye. Garuu dirqama gaafa keessummaan walitti dhufe namni tokko gaafa walitti dhufe nyaata biyyaa yaadata. Nyaata biyyaa sana gaafa yaadate immoo nyaata biyyaa sana bakka argatu barbaada. Gaafa barbaadatu manni kun kanarra wayyaadhamu akkam jedhee tilmaamee laala. Akkasitti ilaallee fayyadamuutu ture. Garuu warri akkasitti baastanii waan akkasii iskiriinshaat gootanii suuraa alaabaa irratti maalidha masoobii buddeenaa suuraa kaasaniiti akkasiin maxxanfatan. Maal ta'u Itoophiyaa ta'uu agarsiisaa jiran malee isaan waa'ee kanarraa hin beekan. Ta'us warra silxeeti. Nafxanyaa miti warra sabaan Amaaraatiyyuu miti sabaan saba biraati. Nuti Oromoon gaafa of dandeenye mana keenya mana mataa keenya mana Oromoodhaa hin qabaanne dirqama waan barbaadnu sana immoo argatuudhaaf bakka biraa deemuun keenya noolu. Nus dabalatee ijoolleen keenya hundi isaanii jechuudha. So warri akkasitti yaaddanii dhimma garaagaraa keessa nu galchitanii waan hin taane olola hin taane oofaa turtan please waan tokko laalaati yoo waan namaan jettan dursaatiitti yaada. Warri aartanii waan akkasii haasoftan hundi keessan namummaa warri qabeenya qabdanis Itoophiyaa warri Oromoo taatanii biyya Imaaraat kana keessa jirtan akka Habashaan mana banate sanatti banuu hin wallaalle. Gaafa Oromoon mana banate Oromoon mana Oromoo sana dhiisee mana Habashaa deeme waan feetan jechuu dandeessu. Garuu ijoollee Oromoodhaa kan waan taatu dhabdee ibidda maalii tokko kan jala yaa'u filatan jaan. Akkuma sana hamtuu tajala yaatu filatan akkuma jaan sana nuti akka nama tokkootti kan irra wayyaa qabu barbaannee affeeramuudhaaf seenne malee akka isin jettan akkasii yaaddan sanatti hin turre. So warri waan akkasii yaaddan tasuma ofii keessanii deebii ofii deebisa please.
please nuti mana Habashaa seennee gammachuudhaan mana Habashaatti fayyadamnee hin beeknu yoomiyyuu taanaan. Oromoon biyya kana keessa jirtan warri Imaaraat keessa jirtan dhaamsin ani isinii dhaamu hundi keessan hamma dandeessaniin wal qarqaarati mana Oromoo tokko nuu banaa. Nyaata Oromoodhaa ijoolleen Oromoodhaa akka Habashaa mana Habashaa hin deemne. Oromoon mana Habashaa akka hin deemne waan akkasii nuu godha. Yoo akkasiin goone immoo irratti olula irratti duula irratti hin duulinaa jechuu barbaadeeti.